geerare qeerramsi kee geerare qeerroon mataa daggala qeerroon السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والشمع كبونه كبدون تتابي جالة تولوه أورو بدون ذلك سنأكم دخلنا كبدو أنا بقولتي وبا نجم حاجنو قالوا حالي يرو أما أمني كيس جركون وني أمني هاسا جركوني قا فيان وكاجرا قا جرا مالي وقاربي يادا برو كيس قال جرا وامباينا وياجسو وامباينا مريبو wanni yeroo kana keessa deddeemaa jiru waa'ee alaabaa abaa'ootiin wal qabate yaani alaabaan abaa'ootiin eenyumaafuu ta'e jenneetiin ilaalla kamiyyuu dhaaba kamiyyuu haa ta'uuti dhaabni Oromoon hawaasni Oromoo kiyya jedhu hundinuu alaabaa Oromoo tana gaatiyya jedheetiin ilaala garuu jechuun akka kan dhaaba kennaa qofaa kan jedhamu deemamaa jira garuu kun baay'ee nama dhiba ani jechuun siyaasa irraallee wanni beeku jiru haa ta'uuti waan natti fakkaate haga wayii dubbadheetiin akkasuma viidiyoolee gara garaa isiniif qabadheetiin dhiyaadhe viidiyoolee kana asumarraan itti isin dabarsa gara viidicha isin dabarsuun duratti namoonni chaanala kanootiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha namoonni maatii kiyya taatan like share gochuun akka na bira dhaabbattan abdiin isinirraa qaba gara viidiyootiin isin dabarsaa viidiyoolee hedduu bakka bakkaa cuunfee isinii fidee jira kanaafuu turtii gaarii viidicha hojjetu. Oromoon jaarmaaniin jirtan galatooma bulloo simattanii kabajjan keessummaa olmaan keessan jabaa kamii mee kam dhiisu hawwii keessan guutee nu haa bilisoomsu haalli diiyaasporaa kan namatti tolu addaa waliin qoodan hunduu waliif galu xiqqaan jaraa taa'ee guddaa dhaggeeffata namuu wama qabuun Oromoof dhaabbata bulloonis dubbatee ol qabee sagalee akkam nagaa jirtu jechuudhaan eegale waanan jedhuun qabu galatoomaa malee ummata isaa argee gammade malee jawaar jechuun goota leenca haati deesse baga nuuf dhalatte baga har'a geesse obbo Yaayaa Bashir Faatachitti argame qabsaa'aa Oromoo jechuun kan beekame garaa diinaa guba qubeedhaan katabee qabsoo kanaaf jecha maatii itti dhabuun isa mufachiifne qabsoo Oromoorraa takkaa galeen ciifne umrii nuuf dheeradhu gahi waggaa dhibba Yaayaa jechuun hayyuu qooda leencaa qaba galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna waan nu dhaggeeffatte. Maali badeen isaa jibbitan nurkatti waan dhagahuuf iyyuu hin tolle gurratti harkisaa qulqulluu hin laaqqanne turi mi'ati maal goote har'as ta'e duri maaf maqaanu nyaattu dhugaa dabsitanii saba wal nyaachisuuf cubbuu labsitanii alaabaa Oromoo TPLF qabannaa waliin sirbitanii Jawaar harkatti immoo maaliif jibbitanii yaa nama hin beekne ulfinaa fi gorsa inaaffaatu jira maalan isin dhoksaa maaliif du'uu diddeef gateetti buttanii har'a summii keessan of keessaa tuftanii madaa hedduu jira dhiis nutti hin kaasinii Oromoof alaabaas addaan hin baasinii sabni kan barbaadu beeki walqixxummaa tokkummaa lallabaa dhiisaa ofittummaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jirtu waan deemaa jiru namni hunduu quba qaba waan sanaan wal qabsiisee walaloo sarara lamaa sadiin caalleen jechuma gabaabduun ibsadhaan baay'ee laasa'uun hin jaaladhu amala kiyyarra gabaabumatti warroota ibsa kana baasaniif kaleessas inuma beeknaa hardhas inuma agarree garuu wallaallee miti beekaa irra dabarre mee maaloo lakkisaa mee nun tuttuqinaa akkuma kaleessaa nu maleen jedhina dubbii keessi fagoo yoo gadi qabanii hunda hin dubbatanii hundallee hin dhiisanii mee har'a nu dhiisaa ni geettiitan kalee adabadhaa taa'aa yaa warra nu malee dubbiin guddatee farratti hin fe'an yaadumaa walii beeku wayya kanaaf dhaloota har'aa dhaloota qubee kana keessa jibbiinsa facaasuu
ilaalcha dhiphoo kaleessa laga nama ceesisne san har'allee uummata kana gidduun deemuun faayidaa takka hin qabu. Oromoon alaabaa mataa isaa qaba, alaabaan isaallee kana. Paartiin fedhe kan fedhe qabatee deemuu ni danda'a. Kun garuu ka Oromooti, ka dhiiga Oromootiin bakka kana ga'eedha. Kanuu hundeesse garuu warra har'a jiru miti, warra kaadha biyyee keessa jiranidha. Kana namu akkanatti hubatee akkasitti itti haafuufnu isinin jedha. Ayyaa carraa Oromoon tun tokko taatu ka jettan Oromoon tokko kan nu jeequu fi kan mataa waliin nu dha'u warroota nuti hooggana siyaasaatiin nu maalii siyaasaatiidhaan malee Oromoon tokko Oromoon rakkoo hin qabu. Oromoo qeequun barbaachisu, Oromoo tuttuquun barbaachisu, Oromoon tokko Oromoo miti ka rakkoo qabu warra mataa irra jiru. Warra fiixee gubbaadha kaa'u walitti darbatutu nu jeeqa malee Oromoon qulqulluudha tokkummaan jiraataa irrallee. Oromoo miti carraa Oromoon jedhinaa Oromoo miti. Jara kana kan irratti xiyyeeffatu qabnu. Warra kanniini kan irratti hojjetu qabnu malee Oromoon Oromoodha. Oromummaa isaallee walii kabajee waliin jiraata. Akkasitti hubannu. Yoyyaa qondaala adda bilisummaa Oromoo Jaal Waaqoo Noolee guyyaa har'aa kana haala marsareetii irra deemaa jiru xalaa adda bilisummaa Oromoo irraa barreeffame jedhu ilaalchisee gaaffii gabaabaa isiniif dhiyeessinuuf deebii nuu kennuuf asitti argamu keessaniif guddoo galatoomaan jedha. Fayyaata isinillee miidiyaa keessan kanarratti haala yeroo irratti dhimma jiru burjaajii jiru hanqisuudhaaf nu gaafachuu keessaniif ulfaadha galatoomaan jedha. Tifufuudhaan egaa marsareetii irra guyyaa har'aa kana wanti naanna'aa jiru xalaan adda bilisummaa Oromoo irraa barreeffame jedhamu tokko gara Koongireesii Federaala Oromootti hoogganaan itti aanaa durataa Koongireesii Federaala Oromoo obbo Jawaar Mohammed marii kaafaa'uun geggeessaa jiru biyyoota alaa irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabachuun akeeka siyaasaa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal faalleessu lallabaa jira akka jedhu komii kan of keessaa qabutu barreeffamee jira jechuun uummanni Oromoo immoo komii garaagaraa kaasaa jira. Mee gara qabiyyee xalaa kanaatti osoo hin galiin dura qabiyyeen xalaa kanaa waliigalaa maal fakkaata? Maaliif kun barreeffamuun barbaachise kan jedhurraa haa jalqabnu. Ayyee fayyaa ta'e ulfaadhu dhugaadha. Nuti xalayaa san irratti qabiyyeen xalayaa sanii waanuma gabaabaadha. Innis waltajjiilee garagalaa biyyoota alaa biyyoota lixaa kana keessatti ammaan tana itti aanaan durataa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohammed geggeessaa jiru irratti deddeebi'ee waltajjiilee banaa irratti alaabaan adda bilisummaa Oromoo yeroo mul'atudha kan argaa jirru. Dhugaadha jaarmiyaaleen siyaasaa kamiyyuu alaabaa mataa isaanii of danda'e qabu. Akka seera biyyaatitti illee akka seera jaarmiyaatitti illee namni kamiyyuu alaabaa mataa isaa qaba. Waltajjii isaa dhoksaa fi cufaa fi banaa kamurrattu alaabaa isaatti dhimma ba'ee waltajjii isaa seeraa san geggeeffata. Sagantaa isaa imaammata isaa san uummata isaatti balballoonfata jechuudha. Haala amma mul'ataa jiru ammoo kan argaa jirru waltajjiin taa'amaa jiru waltajjii Koongireesii Federaalaa Oromoo ta'ee alaabaan dhimma itti bahamaa jiru alaabaa adda bilisummaa Oromooti. Kuni ammoo tokko hariiroo waahillummaa qabsoo waliin qabnu irratti illee dhiibbaa uumuu danda'a. Inni lammataa ammoo alaabaa waliin kabajuun kun seera kamiinuu jira. Alaabaa paartiin tokko dhimma bahee sochoosuun sirrii miti kan jedhu qabiyyee kanaatiin kun sirrii miti kun dhaabbachuu qaba kan jedhudha qabiyyee xalayaa sanii kan baasuu dandeenya. Galatooma mee komii erga xalayaan kun bahee gara dhaaba keessanitti ka'aa jiruun akka miidiyaatti kaasuu barbaada. Innis mariin geggeeffamaa jiru kun hawaasa Oromootu marii kana waamee qopheessaa jira. Kanaafuu hawaasni Oromoo akka alaabaan kana hin gargaaramne waan addi bilisummaa Oromoo jedhetti fudhatamee wanti ka'u jira. Isa kanoo akkamitti ilaaltu? Hawaasa Oromootu alaabaa kana alaabaa ko jedhee ofitti fudhatee jira. Addi bilisummaa Oromoos immoo alaabaan kun alaabaa Oromoo akka ta'uuf qabsaa'aa jedhanii warri komii kaasan jiru. Isa kana maal jettu isin? Dhugaadha jalqabumarraayyuu addi bilisummaa Oromoo bu'uureffamuu isaa irraa eegalee uummata kana keessaa bu'uureffamee akeekaa fi kaayyoo uummata kana galiin ga'uudhaaf qabsaa'aa. Alaabaan addi bilisummaa dhimma itti bahaa jiru yookiin alaabaan addi bilisummaa Oromoo qabatee socho'aa turee fi jiru
alaabaa akeekaa fi kaayyoo uummata kanaa ibsuudha. Kanaaf alaabaan adda bilisummaa Oromoo alaabaan uummata Oromoo faajjii qabsoo bilisummaa Oromooti. Alaabaa uummanni Oromoo alaabaa kiyya jedhee onnee isaa keessa kaawwatee baratti itti wareegamaa ture, itti wareegamaa jirudha, ittis wareegamuuf jirudha. Sababni isaa sababa alaabaan adda bilisummaa Oromoo bareeduuf yookaan huccuu isaa laalee osoo hin taane ergaa isaati, qabiyyee isaati, akeekaa fi kaayyoo isa keessatti hammatame laaleeti. Uummanni kun kan alaabaa kana qabatee ittiin socho'aa turee fi jiruuf. Alaabaa kana uummanni kun akka barbaadetti dhimma itti bahu mirga qaba. Nuti xalayaa kana kan barreessine keessatti ajandaan uummanni kamiyyuu alaabaa kanatti dhimma bahuun qabu kan jedhu waan tuyne waan kaasne hin qabnu. Alaabaan alaabaa uummataati. Haddatti alaabaan kun alaabaa paartiiti malee egerii boruu Oromiyaa boruu keessatti uummanni kun alaabaa kiyya jedhee alaabaan kun akka alaabaa biyyaa ta'uuf itti qabsaa jira. Uummanni kun kiyya alaabaa kiyya jedhee boruu alaabaa biyyaa godhachuuf jira. Kanaaf uummanni mana isaa keessaa qaba, namni dhuunfaa waajjiraalee isaanii keessaa qaba, iddoo barbaadanitti qabatanii dhimma barbaadan irratti dhimma itti bahuu kan danda'an alaabaa isaaniiti. Kanaan wal qabatee burjaajiin tokkollee uumamuu hin qabu. Nuti as biratti alaabaa kana uummanni fayyadamuu hin qabu. Adda bilisummaa Oromoo fi miseensota adda bilisummaa Oromootu fayyadamuu qaba jennee qabxiin keenya tokkollee hin turre, hin jirullee, hin jiraatullee. Sababni isaas alaabatu kan uummataa waan ta'eef sin jechuudha barbaada. Mariin kun isoo kan uummataati akkasitti maaf ilaalamaa jedhanii warri kaasan jiru. Gama kanaanoo maal naan jettu isin immoo akka dhaaba keessanitti mariin geggeeffamaa jiru kaafaa'otu geggeessaa jira jedha. Isa kana irratti waahilummaatiin koongireensii federaalaa Oromoo wajjin addi bilisummaa Oromoo walitti dhiyeenyaan hojjetu jirtu. Inni kun waliin faallessu akkamitti ilaaltu? Fayyaa ta'e inni kun sirriidha, dhugaadha. Waltajjiin achirratti taasifamaa jiru waltajjii kaafaa'ooti. Waltajjii adda bilisummaa Oromooti miti. Waltajjii kamuu irratti uummanni alaabaa isa jaalatu qabatee bahuu danda'a. Mirga isaati. Garuu waltajjii san kan kontrool godhu, kan to'atu, waltajjii san kan taliiku, waltajjii san maaneej godhee kan ittiin socho'aa jiru kaafaa'oodha. Kaafaa'oon alaabaa mataa isaatti dhimma bahuu danda'uu qabaadha. Teessoo irra taa'ee waltajjii geggeessaa jiru san irratti. Heera dhaabaa keessatti waan taasifame waan kaa'ametu jira jechuudha. Alaabaan kamiyyuu asxaan kamiyyuu alaabaa jaarmiyaa isa biraa qabachuu ni danda'a. Inni kun yoomi yeroo jaarmiyaan kun lamaan dhimma waloo irratti yookaan akeeka wal fakkaataa qabanii dhimma waloo irra waliin socho'a yookaan hiriira nagaa yeroo waliin bayanitti wal geeddaruu fi waltajjii banaa waliin ta'an irratti alaabaa lamaa wal jijjiiranii waliin ta'uun ni danda'ama. Kun heera keessa jira. Kan isaaniis akkasi. Kanarraa kan hafe waltajjii taasifamu san irratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo fafoo qabuudhaan ajandaa isaanii san imaammata isaanii san dabarfachuun inni kun burjaajii uumuu mala. Isa kana hanqisuuf isa kanarratti wassobuu hin qabnu, dhugaa jiru walitti himna. Uummanni keenyas beekuu danda'uu qaba. Akka koongireesii federaalaa Oromoo alaabaa mataa isaanii qaba. Jawaar obboleessi keenya kaleessa waggoota kurnan darban keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo fayyadamee dhimma itti ba'aa ture. Haddatti ammoo miseensa paartii tokko ta'ee dabreeyyuu hoogganaa paartii tokko ta'ee alaabaa mataa isaanii osoo qabaniyyuu alaabaa jaarmiyaa biraatti dhimma ba'uudhaan inni kun burjaajii uuma. Waahilummaa qabsoo keenyaa keessattis hanqinoota uumuu danda'a. Kun akka hin dhalanneef isa kana iftoominaan walitti himna malee hammeenyummaan biraa jiraatee miti. Inni kun ifaadha. Sagantaa tokko yeroo geggeeffattutti ajandaa kan kee yeroo babal'ifattutti waan kan keessaniin qabattee gadi baata malee kan qaama biraatti dhimma baatee gadi hin baatu. Dhugaan jirullee isuma kanaa jechuudha. Gaari gaamee an komii marsareetii irra deemaa jirurraa kaaseetan akkanatti kaase. Gama biraatiin immoo amma xalaan kun mataan kan barreeffame mataa dhaabichaa kaafaa'oo ka geggeessan Dr. Mararaa Guddinaa fi isaaniin bilbilaan argachuuf yaalii godhaan jira. Yoon argadhe illee duubara dhiyeessuu yaala. Gama kaafaa'ootiin deebiin xalaa kanaaf kenname jira. Hagammaatti waan argine hin qabnu. Waan keessaanis haa ta'u ifatti koongireensii federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaati barreesseen itti aanaan dura ta'an KFO Obbo Jawaar Mohammed alaabaa fi faajjii ABO irra deddeebiin dhimma itti bahaa jiru jechuun himateera.
Dhaabichi obbo Jawaar Mohaammed alaabaa adda bilisummaa Oromoo seeraan boordii filannootti galmaa'ee jiruu fi faajjii adda bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan waltajjiiwwan adda addaa irratti seeraan alatti dhimma bahaa jiraachuu isaanii kaasuun qondaalli KFO kun alaabaa fi faajjii kana fayyadamuu ni dhiisu jennee eegnus isaan itti fufanii waan jiraniif xalayaa kana barreessuuf dirqamneerra jechuun ibsa baaseera. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo guyyaa xalayichi barraa irraa kaasuun obbo Jawaar Mohaammed alaabaa fi faajjii adda bilisummaa Oromoo fayyadamuu akka dhaaban nuuf hubachiisaa jechuun durataa dhaabaa KFO Profeesar Mararaa Guddinaan gaafateera. Itti gaafatamaan sabqunnamtii adda bilisummaa Oromoo Bolammii Gammachuu dhimma xalayaa dhaabichi KFO barreesse irratti gaaffiif deebii BBC waliin yaada kennaniin dhaabichi gaaffii miseensota isaarraa irra deddeebiin ka'aa tureef deebii kennuuf jecha xalayaa kana barreesses jechuun himaniiru. Obbo Lammiin alaabaan kun kan adda bilisummaa Oromoo fi kan uummata Oromoo bal'aa ta'uu himuun garuu dhiibbaa fi gaaffii miseensonni adda bilisummaa Oromoo dhimma itti fayyadama alaabaa sanaa irratti gaafatan kan namoonni hooggansa dhaabaa siyaasaa biraa ta'an maaliif alaabaa fi faajjii adda bilisummaa Oromoo fayyadamuusa jedhuuf deebii kennuuf xalayaan kun barraa'e jechuun ibsaniiru. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo namoota hedduu biratti alaabaa dhaaba siyaasaa caalaatti akka faajjii bilisummaa Oromootti ta'uu irra darbee qabeenya uummata Oromoo hundaa fi Oromoon itti dhimma bahuu fi kan mirga qabudhas jechuun himaniiru. Dhimma obbo Jawaar Mohaammed waliin kan wal qabatee isaan hooggana dhaabaa siyaasaa ta'uu fi dhaabni isaanii alaabaa fi faajjii mataasaa qabaachuun kan beekamudha. Obbo Jawaaris alaabaa kana yeroo fayyadaman jaarmiyaa siyaasaa bakka bu'anii waan ta'eef dhaabni adda bilisummaa Oromoos kanaaf akka dhaaban gaafatee jedhan obbo Lammiin. Xalayichi kan barraa'ee obbolummaa dhaabota lamaan jidduu jiru miidhuuf osoo hin taane seeraa fi ittiin bulmaanni alaabaa fi faajjii dhaabichaa akka kabajamuuf qofa kan kaayyeeffate ta'uu ibsuun dhaabni Koongireensii Federaalaa Oromoo dhimma xalayaa sanarratti eerame karaa sirriidhaan hubatee furmaata akka itti kennu abdannas jechuun obbo Lammiin dubbataniiru. Xalayaa adda bilisummaa Oromoo barreesse kana fuudhuu kan himan barreessaan olaanaa KFO obbo Xurunaa Gamtaa dhimma kanarratti deebii kennuurraa of qusachuu isaaniif akkasumas ammatti deebiin kennan kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Xalayichi kallattiidhaan kan barraa'ee fi durataa Koongireensii Federaalaa Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaan gama isaaniitiin dhimmicha irratti akka hin dubbannee fi sichi kan ilaalan ta'uu himaniiru. Profeesar Mararaan dhimmichi waan guddaa hammas jedhamu akka hin taanee fi irratti dubbachuudhaafis yaada kennuu dhiisuus dandeenya jechuun dubbataniiru. Addi bilisummaa Oromoon ajjechaa godina Gujiitti lammiilee nagaa irratti raawwateef mootummaan itti gaafatama fudhachuu akka qabu beeksise. Addi bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baaseen kibba Oromiyaa godina Gujiitti dhuma torbee darbee tarkaanfii uummata nagaa gabaadhaa bahee irratti fudhatameen ajjechaa lammiilee nagaa irratti cimsee kan balaaleffatu ta'us himeera. Dabalata oduu kana Abdii Magarsaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo ibsa guyyaa har'aa baaseen kibba Oromiyaa godina Gujiitti dhuma torbee darbee tarkaanfii uummata nagaa gabaadhaaf bahee irratti fudhatameen ajjechaa lammiilee irra ga'e cimsee kan balaaleffatu ta'uu hime. Ibsichi akka mul'isutti waxabajjii 4/2022 lammiilee Oromoo godina Gujii irraa gabaa bulchiinsa naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibba Itoophiyaa ona sooyyamaatti argamtu dhaqan irratti haleellaa raawwatameen lubbuun namoota nagaa 10 ol galaafatamuu kanneen 20 caalan immoo mada'aniiru. Gabaa sooyyamaa sanas uummanni Burjii fi Oromoonni godina Gujii nagaa waliin gaggeeffataa kan turan yoo ta'u, shira lammiilee Oromoo irratti fuulleffatamee xaxameen haleellaan raawwatame lubbuu fayyaaleeyyii hedduu galaafateera. Godina Gujii keessatti uummanni akka gabaa naannoo isaa keessa jiru hin teenyeef nageenya naannichaa booressee uummata ogguruun akka daangaa ollaatti imalan kan dirqe mootummaa biyyattii bulchaa jiru ta'uu ibsichi eereera. Jiraattonni akka qe'ee ofiitti gabaa hin naqanne oggura kaa'uun gamatti